Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkicha. Ameen. Hunda dura guyyaa Gooftaa du'aa ka'uu bara 2012 singaa'e jecha dhukkuba addunyaa raasee kana keessaa baanee ifatti baanu gammachuu dhugaa nuuf haa godhuuf jilbiifannaan jalqabe kadhannaan jalqabne itti fufee Waaqa kadhachuun itti fufee kan durgoonu garuu dhiisuu akka qabnu yaadachiisa. Ummata keenya ummata musliimaa obbolaan kiyyaanis sooma achi as dhufaa jiru kana akka nagaan dhaqqabdan soomni isin itti deemtan wajjin itti deemnu kun immoo kan araara fidu, kan nagaa fidu, kan fayyina fidu, kan dhukkuba balleessu, kadhannaa soomii dhukkuba balleessu nuuf haa godhu. Akka nagaan geechanii nuu kadhattanii kadhannaa keessaniinis harka Waaqaa kan araaraa san argannee araara argannu nuuf haa godhu jedha. Egaa asumaan wanti amma dubbatamuu qabu bara kana kitaabni han jedhu maali? Bara kan jijjiiru Waaqa namaa miti. Kan bara beeku immoo nama beekadha, nama hayyuudha, nama Waaqa amanu. Akka aadaa Oromoottis ilma jechuun kan bara beekuudha. Maal jechuudha? Bara hojii ni hojjetanii, bara boqonnaatis ni boqotuu, bara bashannanaa ni bashannanuu, yeroo gaddaatis immoo beekanii gadda fixatanii jechuudha. Akka kitaabatitti immoo barri dhukkubaa yoo dhufe, barri rakkoo hoo dhufe, barri gaaga'amaa hoo dhufe, barri beelaa hoo dhufe, bara beekanii jala bahuu jala miliquudhaadha. Kitaabni han jedhu yeroo kadhannaa ni jira itti fayyadamanii kadhachuu. Yeroon Waaqarraa araara gaafatanii jira isas itti fayyadamanii Waaqarraa araara kadhachuu. Yeroo gammachuutis immoo akka Waaqa hin gaddisiisnetti gammaduudha. Egaa dhukkubni kun maali inni? Dhukkubni kun kan addunyaan hundi dadhabee fi namoonni addunyaan harka keenya jirti. Nuti warri Waaqa amannu addunyaan harka Waaqaa jirti jenna. Barruu Waaqaa harka jirti. Waaqa too barbaade dabarsuu barbaadu jiraachisuu danda'a. Innis immoo laphee qulqulluudhaan yoo araara gaafanne gammachuudhaan nu jiraachisa. Yoo Waaqa badii hojjenne garuu Waaqayyo nutti dheekkamaa jennee amanna. Namoonni garuu hundumtuu nu harka jirti. Addunyaan nu harka jirti jedhu suni gaafa hundumtuu kun qoricha hin qabu. Qorichi Waaqaa, qorichi fayyisaa addunyaa qofa. Qorichi isa nu uume qofa jedhanii boo'an agarre. Kana Waaqayyo maaliif godhe? Isatu beeka. Dur kan kennamu aarsan qotiyyoo qalamaa, sangaa qalamaa, hoolaa qalamaa, waan biraatu maalessa qalama. Harraa qabee hanqalamu ana jedhe Gooftaan. Kanaafuu barri kakuu moofaa sun sirni sun darbee haaraatti ceene. Gaafa haaraatti ceenu tokkichi maal tura? Of tuultummaan sanyiidhaan muudamuun dhukkuba kanaa ba'aa guddaadha. Ba'aa immoo namni wal qarqaareetti ofirraa buusa. Ba'aa kanaatii miti ba'aa xixiqqaa'u yoo wal qarqaaran salphaa ta'a. Yoo wal hin qarqaarre ba'aa guddaan akkana hunda keenya fudhate biyya tana duwwaatti hambisa. Manni amantii hin jiru, hayyuun hin jiru, mootummaan hin jiru, uummanni hin jiru, laftis hin jiru. Biyya jechuun nama. Bakka biyyi namni hin jirretti biyya han jedhan hin jiru. Bakka sabni hin jirretti biyyi hin jiru. Kun immoo kan dhala namaa lafarraa fixuudha. Waan dhalli namaa hin jiraanne biqiltuun hin jiru, saawwi hin jiru, homtuu hin jiru. Kanaaf maal abbootiin amantii kana kadhannaa jabeessaa barumsa jabeessuu qaban jedha. Abbootii amantiitirraa adda dureedha wanni irraa eeggamu tokko kadhannaa abalu beekadha jedhamuudha kadhannu odoon ta'in. Yeroo tokko kadhannaa namoonni abalu beekumsa ofii ibsuuf han deemu Waaqayyo hallaalu arrabaa miti lapheedha. Jilbiifachuu kadhachuu nurraa eeggamaa. Kan ammoo uummatattis dabarsuudha. Hambiraa uummata barsiisuu hin qabu. Uummanni amantaadhaan odoo waliif fooyin, lagaan odoo waliif fooyin, dandeettiidhaan odoo waliif fooyin,
garaagarummaa tokko malee akka wal qarqaaru wajjin dhaabbachuu qaba walii yaaduu qaba. Yoo waliin dhaabbanne yoo waliin qarqaarre keessaa bahuu hin dandeenyu. Kana keessaa bahuu hin dandeenyu ba'aa kana ofirraa darbuu hin dandeenyu yoo wal qarqaarredha. Hambiraa abbootiin amantaa ammas barsiisuu hin danda'u abdii barsiisudha. Namni waaqa amanu abdii barsiisa. Dukkanaa miti fuuldurri dukkana miti ifa. Kanaaf ragaa baay'ee kaasuun barbaachisaadha. An danda'amu ta'a malee amma himuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf waggaa 100 dura waan akkanaa akka uumamee ture. Waggaa 100 duraa miti immoo ogguma 30-50 dura qashurree kan jedhamu mandara tokko ganda tokko fixeefaa hin darbu waan hin dabarre hin jiru. Kanaaf akka darbu itti muudha. Garuu hoo darbu akka fudhatee hin dabarre gochuu hin dandeenyadha. Abdii horuudha. Callamtanyinnet an jedhamu san odoo hin ibsin isa odoo hin barsiisin namni wal faana dhaabbanne wal taanee walii gallee walii yaannee keessa bahuu hin dandeenya. Namoonni keenya immoo keessattuu kan biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus. Kan biyya keessa jiru warra biyya alaatii kan biyya alaa jiru biyyaaf walii yaaduu walii kadhachuun tokko. Inni biraa immoo dandeettii hubannoo qabnu walii dabarsuunis waan tokko. Hubannoon achi jiru maali? Hubannoon as jiru maali? Teekinooloojiin bara ammayyaa'e kana waan akka salphaatitti wal agarruudha. Kanaaf keessaa bahuu hin dandeenya. Ammas warri biyya keessa jirus qabeenyanis wal qarqaaruu danda'a. Amma gaa duraanuu kaaseera. Akka wal qarqaaran abbootiin amantii himuu qaba. Abbootiin amantii himuullee baate namoonni qabaattonni keenya baran han hojjetanii gaariidha. Duraanis dubbadheera. Jajamuu hin qabu. Ulfinaaf kabajaa isaaniif haa kennu jecha. Egaa qabeenya hin jiraatu biyya hoo uummanni jiraatedha. Hoo uummanni hin jiraanne anis hin jiru qabeenyis hin jiru. Kanaaf gochi amma godhamaa jiru gaariidha. Hubannoon tokkichi garuu wanni beekamuu qabu. Ammallee namni guutumaa guututti harka wal fuudhuu dhiisee keessattuu walirraa fagaachuun hin dhaabbanne. Harki wal fuudhuun dhaabbatullee walirraa fagaatanii sooshaal distaansan jennu kun walirraa faffagaatanii gabayaa dhaquun walirraa faffagaatanii dhaabbachuun hiriiruun hin jiru. Amma kanarratti warra Xaaliyaatirraa fudhachuu hin dandeenya. Gorsa itti kenname hin fudhanne jarriin tuffatee dhiise. Henumaa'uu akka taphaatitti kolfaa fi tuffii biraa keessa seenan. Hin dhuman lafarraa baay'ee duguggame. Asitti ammanaa waan jiraannuuf waaqa wajjiniin tokko of eeguudha. Fakkeenyaaf wanti godhame karaa mootummaatiinis baay'ee gaariidha. Kunis itti fufuu qaba. Uummannis wal qarqaaruu qabna. Kanaafuu wajjinaa dhaabbannu tokko taanee yaayaannu walaa qarqaarru akki ayyaana kabajnus immoo akka durii maaddii tokko irratti 100 taanee mannoo 50 30 10 5 taanee nyaachuun ollaa wal waamuun qirca qarachuun bara kana hafuu qaba. Yoo barana jala dabarre ji'a ja'a booda hin goone. Kuni ji'oota baay'ee hin turu wanna darbuudha bara. Uumama isaati tokkasi. Amma fakkeenyaaf Chaayinaan to'adhe jette dhugaadha. Ameerikaanuu kinoo geggeessaa isaanii mootii isaanii duraan hambu'aa ture amma abdii horatee hojiitti bobba'aa jiran. Hin bada bara. Biyya keenya odoo miidhaa takka gaaga'ama guddaan geechisin baduu danda'a yoo wal qarqaarre. Kanaafuu abdii horachaa wal taanee tooyi akka nurraa fagaatu jedha. Biyya keenya biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya gammachuu fi biyya dhukkubni keessaa bade. Nu jedduutti immoo amantiiwwan jedduutti saba hedduutti jaalalli itti uumamuu fi itti jiraatu nu haa godhu. Ulfaadhaa galatooma maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna.